bilbila ofiin guutuu fi kan ofiin guutuu fi kan gubatee suuraan bakka inni dhaqe wallaaltan ifa isiniif ta'e kan ofiin guutuu fi kan suuraan gubatee bakka inni dhaqe wallaaltan kan waan hunda keessaa gubdanii fixanii ofiin guutu kan immoo suuraan keessanii viidiyoon keessan gubatee deeffachuu wallaaltan kanuma qal'aadhaa deeffatan isin agarsiisa nafaana bu'aa kunoo faayilii keessa faayilii sidee dhukeen isa galtanii qal'aalii matti sana booda kunoo asirra bakka stoorijii kana yookaan barreeffama gadii kana xuxxani sana booda akkana ol harkiftanii akkuma argaa jirtanu gaalaari jechuu isinii bahee jira kunoo gaalaari jechuun bahee jira gaalaari kana gad xuxxani wallaahi asitti suuraan cuftinu amma nan dhoske malee an suuraan gara sanaa gubame cuftinu akka jira inni sin bilbila keessa appilikeeshinii gubdanii jettani akka keessa guutee jira kanaafuu akka keessa laalladhaa kana keessa sirreeffadhaa isa gubdan gubaa isa deeffachuu jettan immoo kunoo bakka idiitettu gaaraa kana jirti idiit xuxxanii raayitii irratti gootanii kunoo wanna zeeroo kana isa dileetii miti wanna zeeroo gadi kana yoo xuxxanii gama kaanitti isinii deebi'a warri kaan immoo akka keessaa gubdanii fixxanii yoo isin jettanii qaxxitaatti bilbilii keessa inni ofiin guute sun inni waan isaa wallaaltan sun isinii sirraataa kana sirreeffadhaa galatooma.